Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu Itoophiyaa hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu nagaa kootii siniin jechuu jaaladha warri biyya hambaa keessa jirtanis warri biyya keessan keessa jirtanis akkasumas waaqayyo bakka jirtanii fi bakka isin deemtanitti tiksee keenya ta'ee waaqayyo nu haa tiksu hunda keenyayyuu waaqayyo bichaadha kan nu tiksus kan nu baasus kan nu bobbaasus akkasumas immoo maaliif namni tokko biyya isaatii hin ba'a akka biyya isaatii ba'een booda wanni ta'uun beeku dhugaa gizee baay'ee jechuudha akkatti ba'e beeka malee akkatti galu hin beeku akkasumas waaqayyo bichaan hunda kana keessaa nu baasee fayyaa nagaa keenya nuuf kenne nama biyya keenyatti deebi'eetu galee maatii keenyanis ijaan argee biyya keenyattis immoo galee waan hunda dabarsuus waaqayyo nu haa taasisu waan hundumaafiyyuu waaqayyo qofa bichaatu beekaa siniin jechuu jaaladha akkasumas maaliif gizee baay'ee biyya ormaa keessatti dhugaa rabbi siqaa baay'een ijoollee buleewwan keenya ijoollee shamarraniitirraa ijoollee dhiiratirraa gaazira dhugaa rabbii jechuudha wanni godhamu hin jiru waaqayyo bichaan keeraa godhu waaqayyo bichaan bakka isaan jiranitti isaan haa tiksu isaan haa eegu viidiyoo wayii ilaalee ture tijarraa ta'e jechuudha viidiyoo sun dhugaa rabbii baay'ee na asaazane maaliif abbaan kun biyya isaa keessaa ba'ee biyya hambaa keessatti wanti inni gochuu danda'u hin jiru viidiyoo sassanittan agarsiisaa qowaa'e kunuuti viidiyoon kana daa'imti kuni suudii keessa jira tuni obboleettii abbaati suudii keessa jiru inni garuu hoo haala itti maaliif yeroo baay'ee beektu qabeenya illee osoo qabaanne qabeenyi nu qabnu kuni itti fayyadamuudhaaf kan itti fayyadamnu sa'aatii dhabnutu jira namni biyya rakkinaa keessa jiru biyya bakka haalli namatti mijoofne keessa jirtu keessatti yeroo baay'ee wantoota baay'eetu nama rakkisa amma fakkeenyaaf daa'ima kana wanti ishiin jechaatu jirtu abbaanii qabamee jira garuu immoo daa'imti kun hin dhukkubsata duraanii xiqqoo ture luka isaatirratti garuu immoo amma guddachaatu luka isaatirratti guddachaatu deemi daa'imti kun akka hiriyoota isaa gadi ba'ee akka taphatuuf kan namni tokko beektu waaqayyo jettan jedhini daa'imas ta'e nama guddaas ta'e jaarsas ta'e jaartis ta'e qaamni isaa guutuu yoo hin taane bakka yaade ga'uu hin danda'u yeroo baay'ee jechuudha kanarraan kan ka'e daa'imti kunuuti ilaalutti isaa haala kanaan jira jechuudha ba'ee bakka garaa isaa ga'eetoo oolee galee taphatee bakka fe'ee oolee galuu hin danda'u jechuudha maaliif namni tokko qaama isaa malee qaamni isaa yoo guutuu hin taane bakka fe'e ga'ee bakka fe'e oolee bakka fe'e deemee deebi'uu hin danda'u wanta yaade gochuu hin danda'u maaliif jenna namni suni ni fedha qaamni isaa keessi isaa hawwii ni qaba garuu gabba'ee wanta yaade san gochuudhaaf gochuu hin danda'u fakkeenyaaf daa'ima kan fakkeenyaaf namoota dhukkubsatanii algaarra ciisanii jiran namoota baay'eedha dhugaa waaqayyo namoonni siqaa irra jiran dhugaa rabbii jechuudha waaqayyo bichaanii ga'e jedhee biyya keenyaafis biyya nagaa nuuf godhee obboleewwan keenya biyya hambaa keessa jiran kanas waaqayyo kan daa'ima isaanii gatanii mana hidhaa jiran kan immoo haadha isaanii gatanii mana hidhaa keessa jiran ijoollee shamarranii illee taanan ijoollee dhiirallee taanan waaqayyo dhugaa rabbii bakka jiranitti isaan tikse nama daa'ima isaaniittis galu nama haadha manaa isaaniittis galu haadha isaanii biyya keessa teecha sabbataan kan duraan dhalte haadha jechuun beekan oduu haati sun jiraachuu baatte
namumti kamiyyuu dhaabbatee hin deemu. Maaliif haati yoo jiraachuu baatte eenyumtuyyuun uumamu kaa. Ishiin ji'a isa gargaraatti isa baattee dugda madaatiin isa baattee isa guddistee ofii ishiitti beeloftee ofii ishiitti dheebottee ofii ishiitti itti daartee dhugaa yeroo baay'ee maatiin keenya ofii isaaniitti qullaa deemanii nutti uwwisu. Ofii isaaniitti beela'anii nutti beela'u. Warroota akkanaati. Warroonni biyya ambaa keessa jiran haadholee isaaniitiif dabarsuuf, abbaa isaaniitiif dabarsuuf, yookiin obboleecha isaa tokko barsiisuuf yookiin obboleettii ishii tokko barsiisuuf. Kanaaf biyya ambaa keessa ijoolleen biyya ambaa keessa teechee dararamaa jirtu. Ijoolleen biyya ambaa keessa teechee lubbuu isaanii dhabaa jirtu. Ijoolleen mana namaa biyya ambaa keessa teechee hidhaa keessatti du'aa jirtu. Jaalataniiti miti giddiin isaan qabaniidha. Har'a fakkeenya daa'ima kanaaf jechuudha. Daa'imti kun garuu qaama guutuu qaba, ija qaba, harka qaba, garuu lukasaa bakka fedhe deemee galuu hin danda'u. Maaliif? Lamisaaleef luka fayyaa yoo qabaatte lukaan ni deemte. Yoo ijaan hin agarre yoo eessa deemte? Iji kee fayyaadha, lutti kee fayyaadha. Garuu immoo harka keetiin yoo hojjettee wanta tokko fiduu hin dandeenye agama gasitti dhaga'amu. Dhugaa baay'ee ulfaata. Baay'ee namatti ulfaata. Ani hin beeku Waaqayyo bichaan biyya keenyaafis ga'ee jedhee haraara buusee nama wal jibbuus jaalala uumee araara biyya keenya keessattis nama keenya keessattis buusee ani beeku biyyi keenya nagaa argattee sabni keenya nagaa argatee namni keenya nagaa argatee ani beeku. Kana jechuun hin danda'u. Waaqayyo bichaan hunduma keenya iyyuu fayyaa nuuf kennee akka baanetti illee nu hambisanii akka biyya keenya baanetti illee nu hambisanii abbaa daa'ima kanaallee Waaqayyo akka irraa fagaatetti isan tursiisi. Waaqayyo daa'ima isaatitti deebiseetoo sagalchee nama daa'ima isaa astaamamatee fayyifatus isa haa taasisu. Innis immoo hundumti keessanuu suuraa isaa aannoon ragaa taambileerii irra seenan godhaa. Warri gargaarus barbaadan gargaarsa godhaa fi gargaarsi maallaqa qofaanii miti. Maallaqni bu'aan qabu dhugaa Waaqayyo olii kadhadhaa'ee Waaqayyo daa'ima kana yaa maaru. Daa'imti kun guddatee bulchaa biyyaa ta'uu danda'a. Mangistii ta'uu danda'a. Baratee fixee barsiisaa ta'ee ijoollee keenya barsiisuu danda'a. Baratee fixee doktora ta'ee ijoollee keenya yookiin nama tokko fira keenya keessaa astaamamuu danda'a. Namni kun baratee fixee biyya isaa keessatti waan gaarii wayii hojjetee suuqii tokko banee suuqii isaatii bitatanii nama yookiin wanta tokko godhatan ta'uu danda'a. Sababa saniifuu maallaqni qofni amma fakkeenyaaf namni tokko waa rakkate maallaqan gargaarsina dursitanii Waaqayyo kadhadhaa fi Waaqayyo beektuu maallaqaan hin bitamu. Waaqayyo yoomiyyuu maallaqaan hin bitamu. Waaqayyo onnee keenya qulqulluudhaan Waaqayyo keenyatti yoo boonye Rabbii tokkicha kan uume kan faxxaretti Waaqa baay'ee jecha hundaatti yoo boonye Waaqayyo nuuf dhagaha. Dursitanii gizuma wanna tokko argitan maallaqa qofa nama gargaaruu hin deebinaa. Maaliif? Waaqayyo olii kadhadhaa. Rabbi kan nu uume kan nu faxxare kan samii uume kan ardii uume Waaqayyo inni abbaan keenya nuuf jira. Inni nu tiksa, inni nu gargaara. Inni akka badii balleessaa keenyatti dhiifama nuuf godha. Dhugaa fakkeenyaaf amma mana nama tokko yoo dhattanii liqaa gaafattanii siniif liqeechu guyyaa sanii. Guyyaa lammataa garuu immoo liqaa sana akka sinirraa deeffatan beektu hin deeffatu. Garuu Waaqayyo yoo dhugaan itti amante amantii kamiinumaa hin taane yoo dhugaan itti amante Waaqayyo liqaa sin gaafatu. Waaqayyo immoo kadhattanii Waaqayyo yoo siniif osuma dhaga'uu baate Waaqayyo na dhaga'uu dide jettanii Waaqayyo irraa abdii hin kutinaa. Waaqayyo hin oola malee, hin bula malee, hin tura malee waan sin yaaddan, waan sin karoorsitan itti sinii guutuun isaa hin hafu. Garuu yoo liqeeffattan
liqaan waanuma fe'es ta'u deebisaa isiniin jedhu sababa saniifuu waaqayyo keenya oliif haa kadhannu waaqayyo nagaa fayyaa keenya nuuf haa kennu akka biyya baanettis nu hambisini daa'ima keenyattis nagaan deebisee nu haa galchu haadha keenya abbaa keenya biyya keenya safarumtu ofiituyyuu qolcha waaqayyo akka baanetti nu hambisini waaqayyo biyya keenyatti nagaan deebisee nu haa galchu isinis immoo waa'ee addan itti isiniif haa guutu hunduma keenya fiifuu waaqayyo waa'ee yaanne itti nuuf haa guutu sababa saniifuu waaqayyo olii kadhadhaa'ee tsalootii olii godhaa'ee amantii kamiinumaa hin taane isiniin jechuu jaaladhaa hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastoota taatan hundi keessanuu kan aga ammaan bira dhaabbattanii jabaadhu naan jechaa turtan guddaanaaf galatoomaa warroonni maamila kiyya hin taanes immoo akkanatti dabalatanii maamila kiyya taatanii na jajjabeessitan abdii fi kabajaa guddaa isinirraa qaba isiniin jechuun jaaladhaa akkasumas immoo daa'ima kana waaqayyo kadhadhaa'ee suuraa isaa taambileelii irra seenaan godhaa waaqayyo kadhadhaa fi tsalootii godhaa fi akka amantii kamiitiin illee maa hin taane musliimas taatanii ortodoksii taatanii amantii biraallee taatanii waaqayyo tokkicha waaqayyo abbaan iyyecha eenyuyyuu hin gatu tsalootii godhaa fi waaqayyo kadhadhaa fi isiniin jechuu jaaladhaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin kabajaa hunda keessanuu isiniin jechuu jaaladha.